murteessii kennuu waan danda'uuf hin barbaadu. Attam jirtu ijoollee Oromoo saba Oromoo dargaggoo Oromoo fayyaa keessanii nagaa keessanii yeroo gabaabduudhaaf isinirraa badeen ture amma walitti deebineerra haala biyya keessa jiru tokko tokko walii wajjin hin ilaalla kan jedhudha har'a ganama kan inni qophaa'ee dhufeef. Kanaaf mee walitti dhadhaamaatii sheerii godhaatii hin haasofna. Haala amma deemaa jiru kun maaltu deemaa jira? Isa jedhu kana haasofna jedhee tan yaade. Kanaaf walitti dhufne ilmaan Oromoo. Haalli amma deemaa jiru kun baay'ee haala sodaachisaadha. Haalli biyya keenya keessa deemaa jiru baay'ee sodaachisaadha. Mee walitti dhadhaamaatii hin haasofna. Maaltu deemaa jira isa jedhu haala confusionii amma deemaa jiru. Complete confusioniitu deemaa jira. Akkastu natti dhaga'amaa jira. Kana xiinxallee secaanii hurgufnee waa tokko cuunfinee keessaa baasuu danda'utu nurra jira. Maaliif haaluma jirutti reaaktii gochuu duwwaa akka hin taane. Haala jiru duwwaatti reaaktii gochuu duwwaa akka hin taane hunduma isaa hurgufnee calallee waan ta'aa jiru ilaallee waan deemu ilaallee waan gochuu nurra jira. Kana keessa deebinee wanta ta'u saba keenyaaf hin ta'a jennee waan yaadnu gochuutu nurra jira ilmaan Oromoo. Yeroon keenya kuni yeroo baay'ee yeroo transitioniti. Oromoodhaaf yeroo murteessaadha. Yeroo itti ilmaanni Oromoo murtee jaba, murtee cimaa, murtee yaaduun namarra jiru. Murtee maaltu nu baasadhanii itti yaaduu, itti mari'achuu, irratti wal qoruu, qorachuu, walii wajjin haasa'uu nurra jirudha yeroon kun. Yeroo salphaa miti. Akkuma isaan akka qaldiitti asiifachi wal jala fiinne kuni dhiiga involvii godha, lubbuu namaa involvii godha. Lubbuun kun maaliif ba'a? Lubbuun inni darbu kun maaliif darba? Namni maaliif du'a? Manni maaliif gumata? Biyyi keenya maaliif, mirgi saba keenya maaliif sarbama? Manni saba keenya maaliif diigama? Shamarreen keenya maaliif gudeedamti? Haadhotiin keenya maaliif gudeedamu? Maa karaa irratti du'u? Inni jedhamu baay'ee seriously irratti yaadne haasa'utu nurra jira. Akkasumatti waanuma dhalate tokkotti reaaktii gochuu duwwaa miti. Yeroo hundumaa nuyi reaaktii dhuma goona. Reaaktii gochuurra gara fuulduraatti maaltu nutti dhufaa jira? Tilmaamuu danda'u nurra jira. Bor maal ta'uu danda'a? Iftaan maal ta'uu danda'a? Iftaan duubaa maal ta'uu danda'a? Isa jedhu tilmaamuu danda'u, gara fuulduraatti ilaaluu danda'utu nu baasan. Kana gadi yeroo hundumaa akkuma saree yeroo waan barbaadde yeroo sitti darbatan qalam gootee jettu akkasittiin of eegganne waan nutti darbatan duwwaa. Ajendaa isaan nu qopheessan ilmaan nafxanyaa ajendaa isheen nu qopheessitu duwwaatti deebii kennuudhaaf, itti reaaktii gochuudhaaf, itti iyyuudhaaf, itti dutuu duwwaan nu balleessa malee nu ijaaru. Inni kuni isaani kana barataniiru. Yeroo hundumaa baraniiru. Mindset keenya beeku, psychology keenya beeku. Maal kan isaan barbaadanii ajendaa nu darbatu. Ajendaa kanarra jennee wal lolla. Yeroo walitti jiru isaan hojii isaanii jalaan hojjetu. Har'a ijoolleen nafxanyaa waa isaan hojjetan namni dhaga'u hin jiru. Waa isaan itti jiran namni beeku hin jiru. Kanaafitu dhaabbannee humna naanna'aa kee jiru. Gama maaltu jira? Gamana maaltu jira? Garas maaltu garana maaltu jira? Isa jedhu ilaalla kan jedhuudhaan inni ganama kana dhufe ilmaan Oromoo. Har'a kana haasa'uun dhufe jechuudha. Haasaa koo osoo hin jalqabin dura, dhaamsa koo osoo hin jalqabin dura, yookiin xiinxala waan jettanis jedha, xiinxalas haa ta'u, haasaas haa ta'u, akkuma barbaadanitti kadha. Haa ta'u malee isa dura wanta jechuu barbaadutu jira. Wanti jechuu barbaadu dhaamsa dhaammachuu barbaada. Dhaamsi kuni waboo zoonii kibbaa, waboo zoonii lixaa, waboo giddu galeessaa, waboo lafa tacha'an hundumaa irratti wal'aansoo hadhaa'aa kana keessa warra jiran daqiiqaa kanatti bor maaltu ta'a?
daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 booddee maaltu ta'a? Amma maaltu ta'aa jira lafa jedhamee tilmaamuun haala tilmaamuun hin danda'amne keessatti wal'aansoo isaan godhaa jiran murannoo isaan godhanii fi galata dhiyeessuu barbaada. Ilaa jaalmarroo jaal gollechuu yeroo Oromoon har'a irra geesse kun yeroo karaa qaxxaamura karaa yoo laafne badii Oromoo ta'u yoo tochoon dhumiisa Oromoo ta'u yoo dhaabbannee lolanne immoo saba keenyaaf bu'aa yeroo itti buusu karaa qaxxaamuraa kanarra geenyeerra. Yeroo karaa qaxxaamuraa kana geenyu irratti yeroo murtee jabaan kennamuun irra jirutti murteen lubbuu ofiitti murachuun saba ofiitti muruun diinatti muruun diina dura dhaabbachuun yeroo itti barbaachisutti murtee isin fudhattanii saba Oromoo saba cunqurfame saba miidhame saba mirgi isaa sarbame saba kolonii Habashaa jalatti kufee waggaa 150 jiraate saba dhiigisa akka saree karaa irratti dhangale saba ijoolleen isaa biratti gudeedamte saba cinqaa guddaa keessa jiru boquu ol qabsiistanii murtee harka keenya nurraa hin murtani harma ijoollee keenyaa hin murtani meeshaa keenya lafa hin keenya jabana gowanaa badaaci ittiin deebinu nu qala waan barbaaddan fidaa jettanii tarkaanfii kana fudhachuu keessanii fi bara baraan seenaan isin irraanfatu. Kuni murtee sabboonummaa, murtee jagnummaa, murtee bara baraan seenaa keessan tarree goototaatti galmeessu. Kanaafi nu boonsitanii Waaqayyo jireenya keessan dheeressu. Waaqayyo galma isin yaaddanii isin haa ga'u. Galata guddaa qabdu. Uummanni Oromoo murtee isin gidduu kana murteessitanii meeshaa keenya meeshaa haati hiyyeessaa sabbata ishee mudhii ishee irraa hiittee ittiin bitte kana abbaan keenya qonna qotee sangaa qabu gurguree qawwee inni bitee nutti kenne kana dabarsinee diinatti laannu jettanii murtee isin laattanii murtee nama boonsuudha. Murtee bara baraan hin irraanfanne murtee bara baraan jiraatu galatoomaa galata guddaa qabdu bara baraan hin irraanfatan kun. Kun egaa jancharii politikaa karaa qaxxaamuraa irra ka'e kana murtoo cimaadhaan murtoo hadhaadhaan gama sanatti ceesiftan. Abadan karaa hallayyaatti na deemu. Karaa sabi keenya bilisummaatti na deemu. Karaa gadheen harka laattutti na deemu. Karaa sabboonaan qarreef qeerroon inni taankii dura harka duwwaa dhaabate hawwiisaaf fedhiisaaf xiyyeeffannoo isaatti deebifna kaayyoo isaatti deebifne wal'aansoo keenya gara fuulduraatti deebisifna jettanii murteeffachuu keessanii galata guddaa qabdu. Galanni keessanii dachaa 100 isin haa ga'u jedha. Galata guddaan isinii gashaa jechuudha. Galatooma. Nu boonsitanii Waaqayyo isin haa boonsu. Jireenyi keessan bara baraan haa ifu. Jiraadhaa nu lola. Sabboontota keenya isin duuba hiriirra. Jabaadhaa isin duuba jirra. Ani isiniin jedha. Kan biraan biyya sana keessatti qudoodhaan namni walirraa jira. Qudoo gugurdaa lamatu jira. Kun egaa alignment forsiin jiru kan akkamittiin alignii godhe attam eessa jira isa jedhu kana gargar baafnee ilaalu kuni baay'ee importanti kana ilaaluu danda'u nurra jira. Amma biyya sana keessa kan jiru qudoo lamatti nire analysis keenyaaf akkana ta'u. Qudoon tokko nafxanyaa Minilik Safaarii kan jedhamu ijoollee Habashaati. Lammata OPDOdha. Sadaffaan confused diasporaadha. Arfaffaan diina Oromoo
walii galaati jechuudha. Diina Oromoo walii galaati jechuudha. Qudoonni lammaffaan Oromoo kaayyootti cichee adda bilisummaa Oromoo dabalatee waboo dabalatee saba yeroodhaaf temporary alignment wajjin uumuu danda'an. Maybe waan isaan gara fuulduraatti deeman hin beeknu warra federalizimii sappoortii godhan. Isaan eenyu fa'i akkan jedhetti saba Tigreeti, saba Sidaamaati, saba Sumaaleeti, saboota federalizimii sappoortii godhanii kan biraan immoo dhaaba keessa warra akka FCO kana warra mararaan geggeeffamu. Jarri kuni ammaaf sappoortii waan kennaniifi qudoo tokko jedhee lafa kaa'e. Qudoo kana lamaanii mee gargar babaafne maal akka isaan ta'an ilaalu. Nafxanyoonni kuni yeroo wal'aansoon Oromoo akkasitti cimee dhufu kana dafanii walitti dhufaniitu warra alaatii wajjin connectionii wal qabanii wal ga'aniitu dafanii nama OPDO keessaa ba'ee mootummaa isaanii ijaaruu danda'u. Nama dafee muuvimentii jiru kana dafee harkaa butatee mootummaa nafxanyaa durii gara Itoophiyaa liqolaa winnati isa jedhan kan ijjeeruu danda'u barbaaddatanii dafanii argatan. Isaan keessaa kan argame Gruupii Abiyyitu argame. Dafanii isa ol baasan. Abiy yeroo ol ba'u nafxanyaan baay'ee gammadde. Maal jedhee Minilikiin faarsee, Haayile Sillaasee faarsee, sirna koloneeffataa faarsee, humna sanan deebisee ijaara jedhee waadaa galeef. Kanaaf nafxanyoon hundumtu isa duuba hiriiran. Isa duwwaa miniga. Isa duwwaa mini. Warri alaas duukaa hiriiran. Maal godhan? Yeroo akka jedhanii gorsitoota isaanii biyya keessatti gashan. Gorsitoota isaanii biyya keessatti gashan. Gorsitooti isaanii warra Mangistuu Hayilamaariyaam gorsaa ture. Warra qeensa nurraa buqqisaa ture. Nama keenya fixaa ture. Warra akka Daawit Waldagoorgis. Warra akka Kaasaa Kabbadee obboleessa Mangistuu Hayilamaariyaam. Warra akka Faasikaa Sidaliin. Warra akka Shawaandaayin. Warra akka Gooshuu Waldee. Dargii gaangisteroota dargii akka jirutti fidanii of duuba kaa'anii jirri kuni qophaa'aa turan waggaa dheeraadhaaf sirna dargiitiif sirna habashaa sana deebisuudhaaf. Isaan kuni dafanii mooraa mootummaa sanatti beeta mangistii lafa jedhamu sanatti itti duudanii gorsitoota ta'anii dhufan. Hamma humni Oromoo laaffatutti warra diyaasporaadhaa galee ofarii of godhe kan isaaniin fudhataniitu itti dhimma ba'an Abiifaan. Hammasitti amma gaa akka jirutti foorsiin kuni gara booddee isaanii dhaabatee milikkita kana kan isin dhugeessu siidaa Haayile Sillaasee dhaabuu, Finfinnee irratti lola jalqabuu, har'a biyya Amaaraa keessatti maal jedha namichi inni Amaaraa geggeessu Dagguun ni jedhan maal jedha Finfinneen kan keenyaa jedhe. Agartee amma gadi ba'an turuu neecharii isaaniitu gadi ba'uutti ka'e. Nafxanyoonni gaa amma qophii guddaarra jiru. Kana nafxanyoonni maal isaan barbaadan unitary governmentii dhaabuu barbaadu. Federalizim waan jedhamu balleessanii federalizimii kun nuuf hin ta'u bazar laa የተመሰረተ jinni የተመሰረተ Amaarinya baay'ee qabdi nafxanyaan. Isaan isa diiganii unitary inni jedhamu structurein habashaa already waan jiruuf wayyaaneen isatti dhimma ba'a waan turteefi dafanii gubbee ishee qabachuudhaaf already Abiyyiin kaataniiru gubbee ishee qabataniiru hamma gadiitti caasaa isaanii diriirsuudhaaf kanatti jiru jedhu warri nafxanyaan. Egaa amma nafxanyaan kuni eenyutti dhimma ba'a? Kan isaan OPDO keessa jiran nafxanyoota ijoollee nafxanyaa warra OPDO keessa jiranii warra confused diasporaadha galee xiqimii garaagaraatiin lafa argachuudhaan maal argachuudhaan maal dantaa isaanii mini warra Oromoon addana lafa funaannachuu galee waa hambaa firifaarii wayyaaniitiif kan OPDO funaannachuu galee dhimma hin qaban abbaa fedhe baallayyaatti gadagalu isaanii lafa hirachuudhaa fi dantaa isaaniitiif galanii dhimma hin qabu abbaan fedhe gubbeedhaan lafa walitti
Oromoon waggaa dhibba lamaaf yoo garboomisichi dantaa isaanii miti. Isaan kuni warra nafxanyaa kana deeggaru. Amma nafxanyaan miila diriirfataa jirta. Tentakalii isa lafa keessa diriirfataa jira. Maaliif unitary government sanatti saalibeetii gochaa gororaa jiru. Paarlaamaa sana diiganii, federaalizimii sana diiganii, unitary dhaabanii isarratti immoo dhufanii ofiisa'anii akka durii Itoophiyaa lu'aalaawwinnatti isa Abiy jedhee faarsu kana isa ijjeeruudhaaf qophaa'aa jiru. Inni filannootti deemnaa maalootti deemtis. Inni hin jiru waan akkasii soba. Kanaanitu Oromoo gowwoomsu. Biiroo bannee maaliif gowwoomsu Oromoo? Meeqa adda bilisummaa Oromoo fidanii gashanii biiroo isaanii hundumaa cufaa jiru. Alaabaa Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo tarsaasaa jiru. Hoogganoota isaanii dabbaloota isaanii akka jirutti guuranii hidhaatti naqaa jiru. Ijoollee hidhaa jiru, ajjeesaa jiru, reebaa jiru, maal gochaa jiru. Namni tokko isaan jala kan dhaabanne gochaa jiru. Amma kanaanitu filannootti adeemu. Kanaan isaan Oromoodhaaf dhaabatan waan akkasii jiru. Kanaaf amma gaa waa'ee giruuppii warra nafxanyaa giruup, the first group isa jedhu kana fidhe. Amma warri giruuppiin lammaffaan jara kanaan falmu immoo hamma tokko warra kaayyoo durii qabatee kaayyoo duriitti cichee walabummaa Oromiyaatti kan cichee jiru giruuppiin achi jiru waboo elaa ijoo uruur isee amaarri jettu ijoo isaa lammata immoo federaalistii warra federaalizimii barbaadu Tigiroota ta'uu Sidaamaa ta'uu Somaaliyaa ta'uu Oromoo ta'uu warra federaalizimii barbaadu giruuppii sana. Giruuppiin sun egaa gama kana dhaabatee jara kanaan falammaa keessa jira jechuudha. Giruuppii lama kana maal intirestiin isaanii isa jennudha. Amma fookasiin koo maal ta'a? Kan Oromoo ta'a. Oromoon gama warra nafxanyaa dhaabate kuni maaliifituu waan isin dhiqu? Maaliif Oromoon gama nafxanyaa dhaabate kuni maaliifituu unitary government barbaada? Maali sababi isaa? Sababi isaa maalidha? Sababi isaan barbaadanii fi akkan yaadutti. Sababi isaan kana barbaadanii fi akka federaalizimii dhimma isaan qaban yoo diigame. Maaliif advanteejii guddaa qabu. Unitary governmentiin kan inni ijaaramu Itoophiyaa jalatti. Itoophiyaa lu'aalaawwinnatti isa jedhan jalatti. Isa jalatti yoo ijaarame gaaraantii qabu. Gaaraantii isaan qabanii namni tokko kiraayimii isaan kanaan dura godhanitti namni isaan gaafatu hin jiru. Isiniif agarra. Unitary government jalatti namni isaan gaafatu hin jiru. Kiraayimii nama irratti hojjetan, nama gurguran, nama basaasan, nama ajjeesisan, mooraatti gashanii warri ficcisiisan, warri ala kanatti Washington DC keessa ta'aniitu adda bilisummaa Oromoo basaasanii wayyaanee itti dabarsanii warri gurguraa turan. Warri listii adda bilisummaa Oromoo tsaafanii itti kendaa turan. Warra akkasii kuni unitary government barbaadu. Maaliif? Isaanii gaaraantiidha. Maaliif? Unitary governmentiin kun yoo dhufee bakka fudhate akka amma Abiy jedhutti unitary governmentiin kun yoo dhufee bakka fudhate kiraayimii kanatti Amaarri Oromoo fixuu isaatti hin gaafatu. Maaliif? Dhimma isaanii miti. Maaliif miliyoonii tokko hin fidhe? Humna isaanii yoo gargaaru. Isaanis immoo gaaraantii qabu namni isaanitti dubbatu hin jiru. Maybe inumayyuu postii garaagaraa ministeerii ministeera afaan Amaaroo fa'aa godhanii dippiloomaatota godhanii alatti ergu. Kanaaf dantaa mataa isaanii irraa ka'aniitu unitary governmentii sappoortii godhu. Hin sobu. Warri amma kiriminaalsiin keessumaa Oromoo kiriminaalsiin warra achitti duudee jiru kuni federaalizimii hin barbaadan. Yoo ammaatee federaalizimiin mo'ate federaalizimii isa dhugaa barbaadan, isa sobaa barbaadu, isa sanyii kan wayyaanii isa sobanii walitti hafa walitti guuranii maaliif achi keessas dhokachuu barbaadu. Federaalizimiin dhugaa dhufee jennaani gaafa sanas itti gaafatamu kiriminaalii daba sabarratti hojjetan wanjala hojjetan kanatti itti gaafatamu. Waan itti gaafatan federaalizimii dhugaas hin barbaadan. Taanaan unitary governmentii sana barbaadu. Yoo ta'u baate immoo federaalizimii sobaa barbaadu. Kiraayimii sana keessaa ba'uu barbaadu. Achitti kan namni amma soba fa'aa hodii waan barbaadan odeessu TV irratti yaa'anii. Jarri kun egaa Oromoo keessaa warri gantuun akkasii kun nafxanyaa wajjin allaahii godhu jechuudha. Nafxanyaa wajjin dhaabatu. Keessumatti warri kiraayimii
gurguddaa saba Oromootti hojjete, Oromoo irratti hojjete, nafxanyaa wajjin dhaabatu unitary governmentii dhaabdeemu jechuudha. Kun isiniif agaru. Warri federaalistii amma Tigiroota, Sidaamaa, uummanni amma dheengadda Sidaamaan ka'eera. Amma challenge guddaatu itti dhufaa jira Abiyyitti. Warra unitary governmentii warra mootummaa Habashaa kana ijaaruu barbaadutti Tigireen kaateetti federaalizimii irratti lubbuu keenya dabarsinaa jetteetti. Sumaaleen dhageenya garuu Sidaamaan inumayyuu amma barbaannaa jedhe. Oromoo hammi tokko genuine Oromoon warri hin gurguramne isaanis federalizimiidhaan jiraannaa aadaan keenya badiin afaan keenya daangaan keenya hin tuqamin jechaa jiru. Isa kana gaa inni kun challenge guddaadha. Amma jiru kuni temporary alignmentii qabu waboodhaa wajjin temporary yeroodhaaf miti. Hin beekamu gara isaaniitti dachaa. Kanaaf yeroodhaaf isaanitti dhimma bahuu dandeenya. Isaaniin deeggarree isaanii wajjin unity uumuu dandeenya jechuudha. Warra federaalistii warra Oromoo movementii deeggaran kanatti isaanii wajjin alignmentii uumuu dandeenya yeroodhaaf. Gara fuulduraatti hin beekamu garuu hammeenyatti agarsiisuun barbaachisu isaanii. Of eeggannoo gochuutu nurra jira jedha. Kanaaf amma kan inni barbaadu kan jechuu barbaadu wanti jechuu barbaadu amma warri Oromoo kun mee sababa isaan kennani waboon hiikkatu wabooni hiikkatu kan jedhani warri naftanyaa sababa mataa isaaniitiif barbaadu warri Oromoo sababa mataa isaaniitiif barbaadu hundumtuu dhimma mataa isaaniitiif waboo hiiksisuu barbaada. Naftanyaan namni isheen addunyaa kanarraa sodaattu waboodha. Wabooni chaalenjiidha naftanyaadhaaf. Mirga saba isaatiif dhaabata. Mirga Oromootiif dhaabata. Mirga saba isaatiif dhaabata. Kanaaf chaalenjii guddaadha. Kanaaf waboon baduu qaba Oromoon jilbeenfachuudhaaf. Yeroo dheeraadhaaf Oromooni sabi Oromoo tasuma utuu qawween qabaatiin waggaa dheeraadhaaf bitamaa ture. Inni kuni fenomena haaraadha. Oromoon qawween hiikkadhu jechuun isaa mataa isaa naasiseera Amaara. Kanaafitu Oromoon hiikkachuu qaba isa jedhaniinitu warra viidiyoo ta'uu warra akka Baqqaleefaa Jawaarfaa kana bitanii horiitti dhangalaasanii akka Oromoon hiikkatu hamma du'aatti kan irratti hojjetaa jiranii warra naftanyoota. Ijoollee nafxanyaatii fi guruppii Abiyyiitu irratti hojjetaa jira. Oromoon jilbeenfachuu qaba. Meeshaa qabatee jennaan tas Oromoo namni danda'u jiru. Kanaaf jilbeenfachuu qaba inni jedhanii kutatanii ka'anii jechuudha. Kan biraan Oromoo gowwaa, Oromoo garraamii. Inni immoo maal jedhaa? Loojikii tokko fideef. Maal jedhaa? Oromoon waboon hiikkachuu qabaa. Maaliif jettee yoo gaafatte biyya tokko keessaa isuma naftanyaa isaan biyya tokko keessaa namni hidhatee gosi hidhametee lama jiraachuu hin danda'u jedha. Danda'u eessa waan jiru biyya lafaa keessatti gowwummaa wallaalummaa biyya tokko keessatti jira. Seenaa keessa jira, har'as immoo jira, evidensiitu jira. Eessatti hidhatee jira? Saawus Sudaanii keessatti waggaa 5 hidhatanii hamma referendamiitti eegani warri Saawus Sudaanii utuu waliin loliin. Noorti Sudaaniin mootummaadha. Saawus Sudaaniin warra bilisummaadhaaf lolaa turanii waggaa 5 eeganiitu hidhatanii taa'aniitu referendamiitti dhiyaatanii uummanni isaanii bilisa barbaadanna bilisa kennaniif. Tokko jedha. Yeroo Israa'el Southern Lebanon qabatte mootummaan Libaanos or Lebanon dadhabee jennaanitu Hizbullaan ijjeerame. Hizbullaan ijjeerameetu ka'ee Israa'eliin Southern Lebanon keessaa lolee baase. Agartee Nasrallaan liiderii ture. Ammayyuu liiderii. Uummanni warri Nasrallaa warri Hizbullaa hammarraa hidhatee jira. Lubnaan mootummaan hidhatee jira. Nasrallaan hidhatee jira. Seenaa kana beektu hidhatanii wajjin mootummaa tokko keessa hariiriin Prime Ministerii hariiriin Prime Ministerii kan mootummaa Lubnaan. Nasrallaan immoo liiderii Hizbullaati. Walitti bu'u walitti nukaasan. Nagaadhaan walii wajjin jiraatu. Yeroo diinni dhufu yeroo Yahudiin warri Israa'el dhufu wal duukaa dhaqanii lolu jechuudha.
Hinjiru jettanii hin haasa'inaa. Waan hin beekne hin odeessinaa. Please. Isa nafxanyaani dhoqqee nafxanyaan isinitti darbatu hundumaa fuutanii xibbi ittiin hin taphatinaa. Adaraa keessanii isin. Kan biraan Iraaq keessatti ilaalaa. Iraaq keessatti gosa hidhate baay'eetu jira. Nagaadhaan walii wajjin jiraatu. Amma fakkeenyaaf Al-Sadr warri Al-Sadr warri Falluujaa warri Al-Sadrii warri Kardishiidhaa Muqtaadhaa Al-Sadriin kan geggeeffamu humna guddaatu hidhatee jira. Humni Shi'aadha. Mootummaa Iraaqii bukkeetti. Inumayyuu isaan kan warra Ameerikaanotaa rakkisee makaraa agarsiisaa ture. Hamma funyaanitti hamma taankiitti hidhatanii jiru. Eessa jiru? Iraaqii mootummaa Iraaqii wajjin jiru. Warri Kardishii Iraaqii wajjin Noorzerin Kardishii warra Iraaqiitti wajjin jiru. Inni hin jiran jedhan kun soba jiru. Wajjiniin jiru mootummaa tokko keessa wajjin jiru. Haxinnaattu malee mee dhaqaatii waan ilaalaa. Gazzaa keessa ilaalaa. Gazzaa haniyyaadhaan kan geggeeffamu jira. Faankshiniin Palestiniyaanii shammoo ja'aatti hidhatee jira. Jarri kun wajjin Gazzaa bulchuu jechuudha. Hin jiranii jettanii hin odeessina. Maaliif nafxanyootatu kan afaan keessa nu kaa'a. Isuma fudhanneefi jechuu keenya. Kanaaf waan akkasii kun hin jiru jechuu kooti. Kanaafitu waan akkasii kana hin dhagayinaa. Jira jechuu kooti. Jira kan hidhatee jiru jira jechuu kooti. Kan biraani kan warra Oromoos warri kan biraani immoo Oromooni hin marakkate Oromoon. Baay'ee nu marakkate. Maaliifi garbummaa waggaa 150 akka nuyi laga ceenee of ilaallu nu gochuu dide. Maayindiseetii keenyatu jijjiiramuu dide. Maal jedha Oromoon? Bilisummaa walabummaa jettee yoo itti himte Oromiyaan bilisoomee gama bilisummaatti ce'ee of ilaaluutu itti ulfaata. Maaliif garbummaa jala waggaa dheeraa waan tureefi itti ulfaata. Isa duwwaa minigaa. Isa duwwaa mini. Ijoolleen nafxanyootaa immoo addamitti gargar baana, maaroo gargar baana, jilnii gargar warri fuudhaan maaloodhaan wal makee jiru kunis immoo isaanis immoo rakkina guddaa keessa jiru. Mee qoome biyya Amaaraa yeroo Amaarri bushee Amaaratti heerumte Amaara fuutee sirna Amaaraatii wajjin bulteettamini. Maaliifitu warri fuutee heerumte sirna Oromoo jala buluu hin dandeessu. Gaaffii kana of gaafatteetta. Maali? Yoo Oromiyaan bilisoome sirna Oromiyaa seeraaf heera Oromoo seeraaf heera Abbaa Gadaa kabajjee maaliif wajjin hin jiraatu? Nama miti Oromoon. Maaliif Oromoon alaabaa mataa isaatii dhaabbate hin ijjeeramu? Maaliif Oromoon dantaa mataa isaatii ofisaatii hin murteeffatu? Albuudaa isaarratti maaliif hin murteeffatu? Hiree isaa maaliif hin murteeffatu? Nama miti Oromoon. Akka namaatti of ilaaluu hin dandeessu ilma ko. Maaliifitu yeroo hundumaa Itoophiyaa jala duwwaatti of ilaaluudhaaf yaalii goona. Maaliif gama ceenee gama bilisummaa dhaabannee of hin ilaalu? Maaliif hoduu garaagaraa kan nu afaan faajjessu kana fudhanne. Kanaaf maayindiseetii keenya jijjiiruu irratti hojjechuu qabnaa jechuudha. Maayindiseetii kana jijjiiruu. Mee waan tokko isinitti hima. Ameerikaan Juulaay 4 guyyaa bilisummaa jedhanii odeessu. Ameerikaan gaafa sana Ingilaandii wajjin wal lolee bilisoome. Bilisoome gaafa sana nama asirratti naa katabdan jirtu hin jirtan. Gaafa sana bilisoome Ameerikaan. I'm sorry. Ifa manaa godha. Utaaloo tokkotu natti jira mimmaan tuba. Ameerikaan gaafa sana makkan inni bilisoome. No. Gaafa sana miti. Juulaay 4 isa richitii tokko sanii biyya jeeqan kana gaafa sana mini Ameerikaanonni kan isaan bilisooman. Gaafa sana walga'ii godhataniitu yaalmaan Oromoo. Har'aa kaanee nuyi bilisaa walaboomneerra jedhanii gaafa isaan murteeffatanidha. Isa booddee lola banan. Isa booddee Ingilizii wajjin wal lolanii maayindiseetii isaanii filippii godhanii har'aa gaafnee nuyi bilisa jedhan Juulaay 4 gaafa sana murteeffatan. Gaafa murteeffatan sana ayyaaneffachuutti ka'an. Gaafa murteeffatanii hundi isaanii walii galanii kana booddee nuyi bilisa gaafa jedhan sanatu murteeffatan sanatu guyyaa bilisaa jedhan. Oromooni gaafa adda bilisummaa Oromoo dhaabbatee nuyi kana booddee bilisa
Kana booddee nuyi bilisa. Gaafa jedhe sana bilisoome. Maayindiseetii sana qabaachuun nurra jira. Nuyi ammaa kaafnee bilisa namni tokko ilmaanni nafxanyaa, ilmaanni Habashaa biyya abbaa keenya keessa burraaquun irra jiru. Biyya abbaa keenya darsa ishee guurtee ba'uutu irra jira. Nuyi bilisa mootummaa mataa keenya dhaabbanna jennee gaafa sana murteeffannee lollee hidhamne. Hundumti keenya maayindiseetii sana qabaachuu danda'u nurra jira. Sana jijjiiruun nurra jira har'a. Har'a nuyi bilisa kan jedhu mataa keenya of amansiisu. Sammuu keenya, ispiriitiin keenya amanuu qaba. Hafuurri keenya amanuu qaba. Akka nama bilisa ta'e addunyaa kanarratti akka nama tokkotti jiraachuun nurra jira. Akka Amaara tokkotti, akka Tigiree tokkotti. Ani bilisa namni tokko biyya koo fudhachuun irra hin jiru. Maal abbaa isheetti namni garba na godhattee jiraatti jennee murteeffannee ka'uutu nurra jira. An jedha. Kuni maayindiseetiin keenya jijjiiramuu qaba. Inni jijjiirame malee homaa tasa eessayyuu ga'aan jiru jechuu kooti. Kanaaf kana ilaaluu qabna. Yaalmaan Oromoo dhumarratti wanti isin jechuu barbaadu dhaggeeffadhaa. Ilaa namoonni baay'een harka kennaniiru kanaan dura. Namoonni baay'een harka kennaniiru Habashaa amananii. Ilmaan Habashaa amananii namni baay'een harka kennanii yaalaniiru. Example tokkoon isinii kenna. Example isinii kennu yeroo hundumaa sammuu kootti kan dhufu Abishee Garbaati. Abishee Garbaa baay'ee nama lolaa jabaa ture. Abishee Garbaa hin gowwoomsan. Situu Jimmaaf Geera, Limmuun, Wallaggaan, eessa West Oromiyaa situu moo'aa. Siimoosiifna jedhanii warri Taklaa Hayimaanoot itti erganii firuma isaa hin gowwoomsan. Kottu maaloo jedhanii hin dadhaban seemee qalolanii dadhaban Abishee Garbaa. Hin dhaqe. Dhaqee harka kennee qabaniidhaa keessa ta'u. Tumuutti kaan Abishee Garbaa. Abishee Garbaa janna hizbiin akkasittiin ija isaa keessa janna ija barbadaa namni jala ilaaluu dadhabu saree godhanii mana keessa kaa'anii. Dhaqanii nama kan biraadhaan gowwoomsanii humna isaa bittimsanii ajjeesanii fixanii isa booddee karaarra akka saree deeme quba isaa utuu alanfatuu quba isaa nyaatee du'e Abishee Garbaa. Fatansaa iluu abbaa boora qeesii Habashaati. Mee ilaalaa qeesiin Habashaa amma qeesii warra hafuuratti amantanii mee dhaggeeffadhaa. Qeesiin marzii baatee deema. Qeesiin Habashaa shugguxii fa'aa marzii fa'aa baattee deemti. Qeesiin taabota baatteetu fatansaa iluu bira dhattee lilmee irratti summii goote jaarsa addana keessa waraante. Nagaadhaan sitti araaramuu dhufe jettee achumaan jedhee du'e jaarsa. Jootee Tulluu araaraaf waamanii Minilikii fuudhanii Ankoboritti lafa qorratti harkaaf miila walitti hidhanii mardaasaa fa'aa osanaa fa'aa wajjin achi keessatti du'e ijoollee isaatii wajjin. Namni Habashaatti harka kennee fayyaa bahee hin jiru. Hinuma dhuma. Isa duwwaami warra harka kennee isinitti hima. Kana dhaggeeffadhaa. Ilaa yeroo qayyi kookab jedhee dargiin Mangistuu Hayilamaariyaam zamachaa guddaa banee Shaabiyaan dadhabsiiftee harka kennuu didee Isaayyaas Afawarqii waan xinnoodhaan Taklaay Abdan kan jedhamu wajjin wal lolanii Taklaay harkaa ba'ee dhufe Mangistuu Hayilamaariyaamitti harka kenne. Taklaay Abdaniin namni hin beekne jiru. Nama itti aanaa Isaayyaas. Mee ilaalaa yaalmaan Oromoo. Itti aanaa Isaayyaastu dhufe Mangistuu Hayilamaariyaamitti harka kenne. Halkan sana helikooppitariidhaan fuudhanii Finfinnee gashanii mana Mangistuu Hayilamaariyaamitti geessanii halkan taa'anii irra bulanii dizaayinii godhanii jeneraalota Raashaa walitti qabamanii Isaayyaasiin harkatti qabanna jedhanii dhaqan. Isaayyaas halkan tokkotti istiraateejii namichi sun beeku Taklaay Abdan beeku hunduma isaa geeddaree iddoo hundumaa geeddaree qophaa'ee eeggate. Aarii kanaan warri dhukkufatee ciisu, warri miillee irraa cite,
warri harka irraa jiru, warri hospitaala kilinikii garaa keessa ciisu hundumti isaanii hinduuna nuuf fixaa jedhanii mishigi qabatanii matreessii tokko namicha tokkoon isinitti madhuma irratti eeggatan Mangistuu Hayilamaariyaam 20 gaafa sana locci godhanii fixan. Maaliif already strategy isaa jijjiiree eege Isaayyaas Afwerqii. Warri naaqfaa irratti lola naaqfaa beektan kana beektu. Maaltu ta'e booddee Taklaayee Addanii hin maraane, hin aare, harka isaa nyaachuutti gale akka Abishee Garbaa gaabbiidhaan. Isa booddee maal godhe? Lafa Eertiraanonni jiran barbaacha dhaqee sangaa taraa lafa jedhamu. Taarikii kana isinitti himuu barbaada. Warra kahaadiin wanta ishee irra ga'uun isinitti himuu barbaada. Habashaan kahaadii waa isheen gootu. Hin naqe sangaa taraa. Karambollaa yeroo taphatanii warra Eertiraa dhufanii jaarsi tokko kaddaa ittiin jedhe. Kaddaa jechuun kahaadii jechuudha. Gantuu jechuudha. Shugguxii baasee jaarsa ijoollee 5 moo 6 xiyyitii 8 adda isaatti naqee ajjeese. Kana booddee lafan jiru dhufe Maakalaawii na bira gale. Taklaayee Addantu dhufe jedhanii maraatan. Yeroo sana seelii koo keessa yeroo galu itti dhiyaadheen haasofsiise tokkoon. Hammam akka gaabbu, hammam akka boo'u, akka harka isaa nyaatu natti saba isaa ganuutti. Kana booddee hin bade. Yeroo Sha'abiyaan galtu hin bade. Kana isinitti muumini. Isa miti waan isin dinqutu nama tokko namni ilaa harka tokko miila lama hin qabne gaafa sana aarii warra harka kennee kanaanii dhaqaatii mishigii keessa na kaa'ee hospitaala keessaa baasanii wiilcheeriidhaan dhiibanii dhaqanii eessa kaa'u mishigii irra kaa'anii matirayyeesii itti kennan. Gurbaan kun achi taa'ee yoo xinnaati nama 100 ol wattaaddara Mangistuu Hayilamaariyaam fixe. Yeroo ajjeesanii bira ga'anii harka tokko duwwaa qaba. Harka tokko duwwaa qaba. Harka tokkoo fi miila lama qabu gurbaan kun. Determination akkasiitiinitu diina biyya abbaa isaanii keessaa baasan. Ani Sha'abiyaa faarsuu miti. Garuu biyya abbaa kooti jedhee namni lolu hammama akka inni deemuu danda'u isinitti himuu barbaade. Agartuu ilmaan Oromoo. Taklaayee Addan isa booddee balaan isarra gahe hammana kan hin jedhamnedha. Gaabbiin isarra gahe hammana kan hin jedhamnedha. Tokkoon itti isinii dabala. Harraan Maaruu kan jedhamu Itoophiyaa waancaadhaaf nama taphataa ture. Finfinnee keessatti beekamaadha. Tigree keessatti baay'ee beekamaadha Harraan Maaruu kun. Fisaa Dastaafaa kana jala fiigaa dhaqee hoduu kennaa fi maal jedhaa ispoortanyaa ture beekamaadha. Harraan Maaruu jechuun ijoollee Finfinnee ture. Gaafa irraa fuudhanii fixanii quufanii jedhanii boosiisaa Dastaa Taaddasee nama jedhu qabatanii hidhaa gashan. Mee dhaggeeffadhaa wanta gantuun taatuun isinitti hima. Gaafa gashanii Dastaa Taaddasee garafanii Harraan Maaruuti wajjin akka inni jirutti hime. Harraan Maaruu dhufee hidhame. Harraan Maaruu maal godhan? Yeroo sana mana mooraa Minilik keessatti hidhaa turre Saayibeeriyaa kan jedhamu. Lafa halkan itti nama ajjeesan lafa waaqilatti itti socho'aa buluudha lafi sun. Namni hundumtuu reebamee ciisa. Harraan Maaruu fidanii falaxanii fidanii nu bira gashan. Hin iyyaa bula akkasitti. Booddee miilli isaa dhiitee ejjechuu dadhabee naanini yeroo mana fincaaniitiif gannu baasanii haanxaa dhoffadhee fuudhee galee lamaan isaa dhodhoose. Miilla isaa keessa ajaan bahe hamma ammaatti natti dhaga'ama. Hamma ammaa nan yaadadha mana sana keessatti. Namoonni baay'een na wajjin turan gaafa sana. Obbo Mokonnon Galaan reebamanii ciisanii ture. Biraanuu Disaasaa achi ture. Namoota Obbo Abiyyuun achi namoota baay'eetu mana sana keessa. Ahmad Hussein achi ture. Nama baay'ee Rashaad achi ture. Nama baay'ee ture achi keessa. Maal jedhe natti hime barbaraan wanta hin raanfanne. Daani'el naan jedhe ilaa waa'ee Amaaraa jedhe. Tigreen hundumtuu natti himaa turanii. Maaloo dhiisi jira kanaa. Amaaruma kana jalan fiigin jedhe natti himanii nan didee. Ilaa gurraan natti galuu didee miilla kootiin natti galee jedhe. Har'agaa miillaan naa galee jedhe. Mataadhaan naa galuu didee.
wanta hammam akka isheen nu jibbitu har'a naa galee jedhe har'a maaru. Mangistuu Hayilamaariyaam Dastaa Taaddasee nama mana isaa keessa wajjin galgala irbaata nyaatan Habashaan ilaala. Ijoollee Tigraay kumaatamaan kan gorraasise halkan fidan dhufanii fuudhanii utuunni gadooduu adda isaa keessa buusanii ajjeesan. Nu biratti ajjeesan. Maaliif inni isinitti himi kana? Namni harka isaa kenne Habashaa biratti nagaadhaan jiraate tokkollee hin jiru. Mee fidaa eenyu yeroo keenyas taanaan har'as taanaan hiuma beekne gantuu taati. Ilmaan Oromoo dhumarratti waan baay'ee isinitti hima. Gara fuulduraatti isinitti hima. Ani dhaabadhaa loladhaa isin jedha. Dhaamsi koo kana. Kana malee Habashaatti harka laattanii salphattanii saba keessan salphiftanii boo'icha du'aa boossu gaaf tokko. Ilaa dhaggeeffadhaa kana. Boo'icha isa du'aatiin ni boossan. Boo'icha isa du'aa lafa deebi'uu hin dandeenye. Dhoksaa tokkoon isinitti hima. Har'a for the first time dhumarratti dhoksaa cimaa tokkoon isinitti hima. Takkaa namatti dubbadhee hin beeku. Maybe haadha manaa kootii fi nama baay'ee natti dhiyaatanitti hima. Dhoksaan isinitti himuu barbaadu warri kan biraan akkasiin naa dhiiftan hin barbaada. Dhoksaan isinitti himuu barbaadu waa'ee Hayilee Fidaati. Waa'ee Hayilee Fidaa yeroo dhageessanii baay'een keessan hin naatu. Hayilee Fidaa wal'aansoo Habashaadhaa wajjin goone demokiraasiidhaanii biyya Oromoon isin bilisooma kan jedhuudhaanitu yaalee Habashaan ajjeefte Dargii Sabateetiitti. Yeroo hidhamee Quxuraandi lafa jedhamu sana seenu Hayilee Fidaa obboleessa koo Abboomaa Mitikkuutii wajjin hidhaman. Abboomaani hin gaafate gaashaa Hayileedheen jireenya kee keessatti maal gaabbita Hayilee gaafate. Jennaan wanti hin gaabbu jedhe. Saba kootiif utubaa rootumsaa natti muutanini saba dhiisii Amaarri diina keenya saba keenyaaf dhaabannaa osoon naan jedhuunini didee. Osoon amma bahee har'a kanan dhaqee abaa'utti dabalamaa jedhe. Maybe kun soba jechuu dandeessu. Because an obboleessa koorraan dhaga'e. Garuu waan tokkoon isinitti hima. Har'a ijoolleen Mayisoon warri isaa wajjin hidhaa turtan galfata Hayilee Fidaa karaatti gattan. Hayileen Fidaa ijoollee Mayisoonitti maal jedhee dhaame mana hidhaa keessatti akka asii baatanii abaa'oo dhaqaatii jooyinii godhaa jedhee. Kana namni tokko gadi bahee Daani'eel Dafaa hin sobanaana jiru. Namni integritii hin qabne jechuu danda'a. Garuu ijoollee Mayisoonitti Hayilee Fidaa akka gadi baataniini dhaqaatii adda bilisummaa Oromootti dabalamaa dogoggora guddaa hojjenne jedhee dhaamsa dhaabe. Kanan isinitti himuu barbaade. Habashaadhaa wajjin hojjechuun salphina hammamii akka inni ta'e hangafi keenya Hayilee Fidaa akkas jedhee darbe. Garuu baay'ee kan na gaddisiisu ijoolleen Mayisooniin turan kana dhossanii hamma ammaatti hin dubbanne. Garuu har'a kaareejii fudhadheetanii waan barbaade haa ta'u nan dubbadhaan jedhe. Maaliif Oromoon critical moment irra jira. Kana dhaga'uutu irra jira sabii Oromoo. Kana dhagaa osoo isaanitti himne ta'e ani obboleessa koo Abboomaa Mitikkuurraan dhaga'e jedheera ta'e namni nama hin sobadaanee jedhu turan. Kanaaf dhagaa gaafadha mana isaaniitti jiru baay'een isaanii itti mee du'e Hayilee Fidaa. Kuni baay'ee waan nama gaddisiisudha. Namoonni mataa qaban, namoonni gara fuulduraatti ilaaluu danda'anii waan akkasii dubbatanii darban. Har'a warri ayyaalaallattuun warri garaa ishee duwwaadhaaf fiiddu wama tokko ija ishee duraan dhaabanne kana hundumaa dhugaa kana hundumaa ganteetu saba Oromoo hallayyaatti oofuudhaaf deemte. Horiidhaan maallaqa fudhataniitu uummata Oromoo hiikkachiisuudhaaf nafxanyaa jala jilbeenfachiisuudhaaf fiigaa jiru. Ilaal yaayyaan laallattu yeroon kee dhiyaateera. Yeroon kee dhiyaateera. Yeroon keessan dhiyaateera.
akka qaanoftanitti, akka salphattanitti, akka kaabbaa salphinaa uffattanitti dabartu. Tas ilmaan Oromoo hin mobilisuu jaallannis jibbinesi Republic of Oromiyaan hin ijaaramu. Maaliif har'a maroodhaa fi gollichooni no jedhaniiru. Hin jalqabe gaafa. Hin jalqabe har'a. Waan barbaade ta'e hamma nafxanyaan jirutti, hamma habashaan nu mootutti lolli kun hinumatti fufa. Oromoon immoo dhuma irratti hin bilisooma. Kanaaf jabaadhaa gara fuulduraatti deema, hin sodaatina. Waaqayyo immoo isin wajjin haa ta'u. Waaqayyoon isin kadhadha. Yeroo hundumaa Waaqayyoon kadhadhaa ba'a. Waaqayyo isin wajjin ta'a. Hin moon, hin shakkina. Hamma guyyaa kan biraatti walitti deemutti nagaadhaan ta'a.